السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو أمينا نسين الرابن جرا ما بدني جتشو كيسينا ولمو أرنتنا جاهون وكستي أسباني جرا رمضان اللي رمضان قرتي ورا أمتو صومني قرتي أكا ما هنا لما قرتي رفا خاون ورو نسينجا أكا ستي عيد مبارك عيد جرا عيد أم بغن وجاي جا ورا قرتي أمتو صومني قرتي ورا أمتو صومني نجا لما قرتي أمتو ورا سنوا ورو نسينجا أكا ستي ورموتي جرتي بغي جراتني دوان نبي سنتي هذا ورا ما قبضتي رفتي وما أين عندي شو كيساني لولمو أرى ونين قبضتي رفه وان بريدو وانغارين قبضتي رسني رفه إنجا akka sitti gartee akkuma beektan ni beektan jedhe yaada gololcha gartee gololchaan qabattee dhufeen jira. Gololcha irra eega gartee yoo tana fayyaan qabu gartee maraatee bollaalee shaaraarra deemaa har'a eeganii fayyee gartee ni fuudha jee wardaan daruurii itti fuudhu qabdii duraama qabdiin jaa. Oromooti gartee daruurii duraama qabdii haati mana isaa wardaan gartee hayyamtee inni nu qaras duudaatiin fidatee ni fuudha jee. Irti egaa namaan mari'atte gartee maraatee akkasitti deemurra isaan lachuutu waluu danda'a haa fuudhuu isin hayyamuu qabdii jaa akkasitti gartee loluun isii kun gartee waan tolchite natti fakkaattu maaliif gadda fayyaadha beeti shaaraarra deemu jira daruurii gartee eeguma fayyee gartee fuudhuu qabaa gartee haa fuudhuun jaa akkasitti silaa gartee maaliif haayerumtu maaliif haa fuudhuu karas duudaa itti fidee hayyama gaafatee soomana isii biraan bayyee itti fidetee karaadhoo isaatiin deemutti hin jiru yoo ni dhorkettees karaadhoo isaatiin fuudhee garaa godhee faa itti fiduu ni danda'a ilmoodha eega ilmoo dhaqtallee fiduu danda'a eega karaa duudaatiin fide fuudhamuun isaa dhiirti waa hin oolamne hayyamtuuf gartee daruurii hayyamii fi warda hayyama eega sakaa gaafate gartee ilma dhiiraati hayyama si gaafate afur hayyamee egaa afur hayyamee akkasitti daruurii waan inni siin jee gartee abbaa mana keetiiti hayyama waan inni siin jee daruurii garuu qabdaan siin jaa akkasitti egaa yoo tanallee sheer gootanii biraan naageessan abdiin qabaa warda biraanii haa dhageeffattu hanqa dhumaatti haa dhageeffattuun jaa akkasitti inni dhiiraa maaliif haa fuudhu maaliif namni akkanaa kun heddummaachuu bareedduudha haa fuudhu maaliif dhorkitisiin akka inni fuudhee heddummaatu feetu maali namni kanaa kun tokko jira amma nuu silaa jaartii namaatiin ta'e malee daruuriidhaan heerumuu qabaa garuu maaliif nin taa'e malee gaa silaa dhiira taate heerumuu qabaa amma jaartii namaati gaa heerumuu naan taatu akkasi dhiirti kanaatu yoo fuutellee sin qoccaatuun jaa maaliif haa fuudhu dhiirti kanaatu yoo fuutellee sin qoccaatu maaliif duraa maqin siin jaa warda wanni ni siin jiru gartee obboleetii xiyya gaa siin mari'annee fuudhee sinni fidaa dhiirti osoo namaan hin mari'anne garaa gootee dhalchiiftee booda si fiddii biyya namaa keessa jirraa mana bakka kireessitee adda fagoo kireessitee fiddii bakka dalagaatiin jira jee inni immoo karaa duudaatiin haadha mana kiyyaa gaafadheetiin hayyama gaafadhee fuudha jee fide eega hayyama si gaafate gartee hayyama isaa guutuuf qabdaan siin jaa eega amma inshaallah baatii ramadaanaa tanallee gartee dhumarra si fidatee kunoo innilleen ramadaana geeffatee dhumarra si fidatee maaliif itti tana gartee akka gartee aruusa isaa gootee fi gartee nagee gammachuudhaan aalii fi ollaa kee fi jaamtee na bira dhaabbadhaa akkana jaarsaan fuusisuu deemattee fi jaamtuu gammachuudhaan na barbaachisa gaa si dhoyseen nu fuudhuu numa danda'a gaa dhiirtii fi abrii irraa qabanii abrii nuti irraa hin qabnu nuti haadhalaa irraa hin qabnu akkasitti fuudhuu numa danda'a jechuuf hin jaa maaliif ni danda'a waan kana gartee daruurii haa fuudhuu dhiirti kanaa fuutee heddummaattellee ilmoo akka fi tana biraa hambiftii maaliif dhiirti kanaa jiraachuunis bareedduudha duraa maqin siin jagaa maaliif waan eegasii hayyame gartee obboleettiiti haa fuudhu gaafa dhiyootu gaafa maraate san gartee laga meeqa keessa deemtee haa fuudhu irra jira inni kana ta'urra ettee hayyamtee jirtaa dhiirti san bira dhaabbattee waa'ee kana haasoitti obboleettiiti hayyamni gartee duraan hayyamtee fi akkana eega maraatee kutuurra haa fuudhu ettee waan jettee jirtu gaafa akka dhiyoo sanitti deemurra gaa yoo fuudhee jiraaterra hojjettee waan jirtu akkasitti obboleettiiti egaa haa fuudhu amma gaanu jaartii namaatiin ta'e malee maaliif daruurii maaliif ni heeruman haa baga fidete haa fuudhu maaliif reeboo bareedduu fidetee haa fuudhu duraama biiftuu gartee biiftuu maraachite sunu
masaanuusaati gartee ami namalee dhalaan beekuutti hogguun sadaffaa amma isii wajjin sadaffaa godhe gartee waamma sirii kanaaf naannessitu qotuma ishiitu fuudhu qaba obboleettii gartee nagaa si fidatee mana keessa fidatee haa fuudhu duraama keessi maaliif namni tokko egaa ayyama si gaafate abbaan fedhee ayyama si gaafate ayyama godhuuf qabdaa abbaan immoo ta'etti garuu bakka si geessu qabu atilleen ilmoo irraa dhaftee bakka dareettanii qabdanii maaliif ayyama si harkaa qaba haadha mana kiyyaa harkaa qaba jee ayyama si gaafate hayyama waan inni siin jee kana gartee daruurii guutuu qabda gaa maaliif guutiif siin jee obboleettii jeegaa viidiyoo kanallee gartee sheer gootanii akka hordaa biraan naageessan gartee abdiin qabaa oromootiyaa akkasitti dhiirti takka garuu nama duubatti illee fuutee garaa gootee ilmoo irraa dhaftee nama fiduun ni jirtiin jaa ammoo inni karaa suduudaatiin qabatee nafuusise haadha mana kiyyaa agoonatti nafuusiftee sirraa bareeddii akkasitti anillee narraa bareeddii jeeti waan kana lafa kaayatee si dhufee akkasitti wardaa gartee daruurii duraamuu qabdaa siin jagaa wardaa wanni ni siin jiru akkasii gaa Abrahaam gartee fuudhii dhiirti kateetu yoo fuutellee nama naarsitu maaliif dandeettiitti qabaannaan gartee dhiirti abbaan fedhee dandeettiitti qabaannaan naa dandaanaa bulchaa haadha mana kiyyaa hundaa hunaa wal qixxeessee bulchaa dandeettiitti qabaannaan gartee rijaalaa fuudhuu dandeesse maaliif ni dandeessa hunda si bulchaa isaan si bulchanii fuudhii obboleessa kiyya maal godhuudha akka dhiyoo sanii maraatte eega rabbi si fayyisee har'a karaa suduudaa beektee fuudha niin fuudhattee dhufte alhamdulillah eega gartee fayyaa olis yaadaabu eega fayyitee beektee hooma fuudhaatu dhufte akkasitti fuudhiin siin jabraa fuudhi si bira dhaabbannaa maaliif waan dandeenyu si bira dhaabbannee si gargaaraa obboleessa kiyya waa ta'u obbolummaa si gargaaraa fuudhiin siin jaa kun oola si bira dhaabbannee si gargaaraa siin jaa wanta akka sodaataniif duuban deebini fuudhiin siin jaa obboleessa kiyya wallah karaa bareedaadhaa ilmaa karaa gartee ilmaa karaa bareedaa qabattee mana kee geeffattee kun nafuusise haadha mana kiyyaa jettee haadha mana keetii hayyama gaafatte dhiirtee ammaan tanaa hayyamaa hin gaafattu asii jaartii fuutee achitti fuutee heddummeessaa kanuma bulchuu hin dandeenya karoora bulchituu hin qabne bakka hobbee qabbuutaa deemti ati ilmaa karoora sanuu qabaattee mana kee geeffattee daruurii fuudhi obboleessa kiyya fuudhiin siin jaa kun olaa wanni siin jiru karaa bareedaarra jirtaa fuudhii maaliif isaan hundinuu jaartiteeti si bulchaa isaan hundaa gortee isaan si bulchanii akkatti bulchitu si beekaa waan yaaddeen fuudhettee gartee si beekaami fuudhi obboleessa kiyya tana si dura dhaabbannu gartee tana si gargaarraa waan dandeenyu si bira dhaabbannaa si gargaarraa fuudhi siin jaa warda ammoo ati dheengaddaa gartee rabbi haa fayyisu jettee akkasii waywaachaa turte irra immoo inni fayyee fuudha beenaan maaliif fuudhu maal inni fuudhuuf jettee maal inni dura dhaabbattuuf maalonni dura dhaabbattuuf haa fuudhu fuudhu qabaa ure haa fuudhu maaliif maraatee akkasitti deeme ilmaan keetillee beeku sillee beeku biyya namaa keessa jirta rakkoo meeqaa si mudata ammoo jaartuma tana wajjin si beekee wajjin nagaan si bulchi gartee nagayaami du'aayi godho bireetiti gartee takutti rabbi natti hin deebisin jita dheengaddaa san gartee ta dheengadda naa araaramte san gartee isaa maraatee akkasitti bollaalee shaaraarra deemu san naa fayyifte anaaf sanfitti wallaaleen shukrii galfadhu nagaan obboleettii gartee fuusisi garaa fayyadadhu waan takka wanni takka gartee tan dura dhaabbattuuf takka hin jirtu akkasiin siin jagaa hordaa obboleettii tanaan sidaame maaliif hin ayyamoo inni jettuuf hin jirtu si dhooseetiin numa fuudha fuudhi isaa eegatti ka'e dhiirtee eega takka alabbaate hin oolamtu ni fuuti eega takka ka'e gartee ala gabbee hin oolamtu inni takka illee ni fuudha eegatti ka'e itti ka'e duraan si harkaa ba'e obboleettii gaafa gartee si biiftuu fuudha gaafa biiftuu fuudhee si harkaa ba'e duraan gadhiifte jaarsa ka'eeti gaafa gartee wala duraati namni jaarsa fi duraan qabataa duraan hin qabatini obboleettii gartee haa fuudhu si ichitti numa fuudhaa galatan badini haa fuudhu duraan dhiirti karaa fuutee heddummaatee illee gartee intala tana haa fuudhu biiftuurra harka lama intala tanaa irra jira gartee intala amma fidatee si fidate tanaa irra jira haa fuudhu duraan makinsiin jira fuudhu qabare haa fuudhu maaliif eeganiin fuudhaa haras duudaatiin haadha mana kiyyaa na fuusisi si fidadhe kabajaanii si fidadhe na fuusisiin jee hayyamuu qabda kaa hayyama si gaafate gartee hayyama si gaafate waan booda gartee nuti immoo hayyamuuf illee teenyu nuti dhalaan kun gartee booda waan dirqamni illee nu hayyamsiisu teenyu waan gartee haras duudaatiin dhufanii gisee nu kadhatan hayyamuu dinna kan silaa gartee dirqamaan illee
بودا dirqamni illee nu ayyamsiisu ta'u dirqamni obboleetti tiyya boodallee si ayyamsiisa akkasiitiin siin jaa dirqama wanni kun gartee waan gartee dirqama gartee boodallee si ayyamsiisa si duubatti waan fuudhu noo lamne ijisa ala baatee jirti haa fuudhu duraa maqii fuusisi galatan dhabini fuusisi yoo fuusifte irra si wayyaa fuusisi siin jaa akkasitti obboleetti tiyya gartee wanni siin juu tanaa siin jaa ammoo ati Abraahim maaliifi daruurii immoo fuudhu qabda Abraahim wallahi fuudhu qabda maaliif rijaalee akka kayitee kun yoo guute naman qocca'u fuudhi maal rakkoo qaboo fuudhi ni dandeessaa si bulcha hundaa'u dandeettiitti qabaatteetu fuudhan lafaa kaate fuudhu obboleessa kayyaa fuudha ayyame dandeenyaan fuudhi maaliifi isaan hunda dandeenyaan dandeettiitti si kaasee miree kanarraa wala lafaa kaate eega rabbi si fayyise alhamdulillah shukrii galfannaa waan dandeenyu gatee si bira dhaabbannaa obboleessa kayya daruurii fuudhu qabdaan siin jedha akkasitti dhaamsa kiyya gartee antanaan isiniin jaa Oromootiyaa gartee yoo dogoggorallee yoo gartee dogoggorte uummaynaan atillee dogoggorte jettanillee kan jettan taatanillee gartee asumaanuu waa wanni ni jeef gaadhiirti takka gartee nama hayyama naman gaafannee numa fuuti maaliif galata dhabuurra eegaa karaa nagaatiin si fidete dura dhaabbattee fuudhu qabda isin tarakka kiyyaati fuudhu jettee duraama qabdi malee onnee godhatte duraama qabdi malee maal godhuudhaafi hin fuutu hin ayyamuu jechuun jirti maaliif hin ayyamne maal onni hin ayyamne booda maal si ichittis gaa inni kun numa fuudha maali onni hin ayyamne mee onni hin ayyamne takka maali eega siin mari'atee soomana kanoo isii biraan bayyee qabatee isii si fidee obboleettii tiyya fuusise harka kudha lama gartee biiftuu dheengate akkas goote sanirra biiftuu dheengate maraachitee ilmaa wallaachifte mana saa wallaachifte alaa mana saa wallaachifte sanirra gartee tana nagaa hojii jiraattan obboleettii taataniiti gargaarsa sii fidee obboleettii tiyya gargaarsa sii fidee waliin gargaarsa taatanii hayyamii siin jeta akkasitti obboleettii tiyya gartee hayyamii siin jaa akkasitti Oromoo tiyya gartee Ramadaanillee dhumee jira Ramadaana Mubaarak isiniin jaa akkasitti gaa isinirraa bannee jira Ramadaana kana keessallee like share godhuun dogdinaan isiniin jaa hanqa dhumaatti akka laaltan abdiin qabaan isiniin jaa like share godhaadhaa warda biraan nagaadhaan isiniin jaa gaa waan dogoggorellee gartee waan kana hin dogoggorre immoo ani wooma akka wooma jiraatiin jee wanna kun isin wanta ta'uu baattullee numa godhaa akkasitti Oromoo tiyya gartee warda biraan nagaadhaan isiniin jaa maali ammoo yoo jettan khalaas akkasitti inshallah mee hanqa fiidiyoo biraa qabannee isinii deebinutti nagaan naa turaadhaan isiniin jaa nagaan na jiraadhaan isiniin jaa Oromoo tiyya takkanaati like share godhuun dogoggoree warda biraan nagaadhaan